gara tamsaasa kenna ka oduu har'attuu darbuu deemna. Ashama akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yooyyaa harka fuune guyyaan har'aa kunini sanbata diqqaa yookaan ammoo saftii onkoloolessa 10 bara 2020 oduulee fi odeeffannoo guyyaa har'aatii fi qindeeffanne isin biraan gahuu fi kurfoofnee dhufnee jirra gara oduulee har'aa keessa hiriirii deeggarsa mootummaa biltsiginnaa jedhame bakka Oromiyaa adda addaa keessatti dirqamaanii godhamaa jira. Warri bulchiinsa badhaadhinaa falmu ammoo nulleen hiriira akka goonuu fi hayyami nu haa kennamu jechaa jiru. Odeeffannoo kanirra dabalataan isin biraan gahuu deemna. Yeroo ammaan kana awwaannisi miidhaa guddaa Itoophiyaa qotee bultoota isirratti dhaqqabsaa jirutti muummichi ministeera ka jedhamu Abiy Ahmed ka aangoo gubbaattu fedhii uummata malee rarra'ee jiru tapha ijoollee paarkii Inxooxxoo Harreebbise keessattu makiina ijoolleetiin taphachaa oolee jira. Gabaasa kanirrattuu qabna. Ministeerri nageenyaa yookaan ammoo ministeera nagayaa haa jedhuti. Nagayaa ka jedhu jechuu barbaada. Ministeerri nagayaa biyya Itoophiyaa ministeera nageenyaa jettini adde Mufriyaat Kamil mootummaan federaalitii fi warri naannoo Tigraahii bulchu rakkoo jidduu warraa jiru karaa araaraatiin furadhaa jettee jirti. Dhalattuun Oromoo Siifan Hassan ka biyya Neezerlaanditii fi atileetiksii dorgomtu reekoordii meetirii 5,000 ka addunyaa galmeessitee jirti. Biyya alaa keessatti mormiin bulchiinsa Abiy Ahmed irratti geggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Marii Ameerikaa yookaan ammoo Koongireesiin Ameerikaa keessatti murtooni haarawaa Itoophiyaa keessatti dimokiraasii jajjabeessee kabaja ilmaan namaatiif dubbatu beeksifamee jira. Armeeniyaa fi Azerbeejaanii waraana dhaabuu fi yeroo gabaabaa fi walii galanii jiranii kadhiyoo kanaaf filannoo goote hokkara siyaasaa hamaa keessa seente haala biyya Kirgistaan irraa odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabame torbaan tokkoon duubattu deeggartoota kiyyaanii wal arguu deemaa kan inni jedhu falmii guddaa uumee jira. Dhukkuba koronaa irraa kan kahe Doonaald Tiraamp sombii isaa ta'uulleen dhagahamee jira. Kunini matoota oduu ka ammaan tana irra haasa'uu deemnu jidduun odeeffannoo adda addaa ka kutaalee Oromiyaa gargaraa irraa nu gahanillee qabna. Gaggabaabsaa oduu har'aa kana isinitti himuu deemna. Odeeffannoon jalqaba filannee biltsiginnaan biyya Oromiyaa kutaalee adda addaatii fi naannoo Finfinnee keessattuu magaalaa Finfinnee keessattuu hiriira deeggarsa uummata maallaqa kennuudhaan garii dirqisiisee baasee jira. Bifuma kanaan boolee kutaa bulchiinsa adda addaa Baddeessaa, Harargee, Cirootii fi akkasumas magaalota Arsii Lixaa keessattuu bakka adda addattuu biltsiginnaa deeggaruudhaan mootummaan biltsiginnaa mootummaa kenna nu dargaggoota badhaadhinaati mootummaa biltsiginnaa wajjin dhaabbannee filanna. Olaantummaan seeraa haa kabajamuuti qaama badii irratti tarkaanfii mootummaan fudhatu ni deeggarra ka jedhu dhaadannoon dhagahamaa akka oolee ka dubbatamaa jiru. Hiriira biltsiginnaan qopheesse kana ammoo dargaggeeyyiin garii falmuudhaan tiisheertii Abiy Ahmed ka qoodame bakka adda addaatti gubaa akka oolame ka dhagahame. Tiisheertii Abiy Ahmed sun mataa gaddeebisanii garagalchuudhaan akka surriitti uffachuudhaan firii Jawaar Muhammad tiisheertuu jedhan ka hojjetan qeerroon bakka adda addaatti uffatee argamee jira. Harargee bahaa, Arsii Lixaa, Arsii bahaa, Arsii Baalee bahaa, Baalee Lixaatii fi bakka adda addaa keessatti suuraaleen miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifamaa jiru akka agarsiisutti tiisheertuun Abiy Ahmed deeggaruu fi qoodame akkuma kitaabisaa Meddamarii bakka hedduu keessatti gubachaa akka inni oolee ka mul'atu. Abiy Ahmed deeggartoota isaa walittuu qabee garii maallaqaan bitee hojjettoota mootummaa dirqisiisee hiriira baasisee jira.
yoo onne qabaatee dimokiraasittuu ka'amanu taate falmitootii isalleen mirga hiriira bahuu akka inni kabajuuf gaafatama jira. Mirgi hiriira bahuu kunin mirga heeraa keessatti mirkanaa'ee keeyyata 29 fi 30 jalatti mirkanaa'e waan taateef lammiileen biyya keessa hiriira akka bahuu danda'anii mootummaan kunin haala mijeessu akka inni qabu yoo haalallee hin mijeessine warra hiriira bahu irratti akka inni dhiibbaa godhuu hin qabne ka gaafatamu. Yeroo ammaan tana biyya keessatti koronaa vaayirasiitu jira jechuudhaan nama hiriira bahuu dhoowwuudhaan Abiy Ahmed deeggartoota isaa immoo maallaqa kaffalee fi mootummaan gurmeesse akka hiriira bayan godhaa jira jechuudhaan balaaleffatamaa jira. Torbaanuma kana keessatti barattoonni kutaa 12ffaa magaalaa Gadaba Asaasaa bulchiinsa Abiy Ahmed balaaleffachuun hiriira nagayaa qopheeffamee ture. Abiy Ahmed tarkaanfii irratti fudhachuudhaan barsiisotaa fi barattoota naannoo suni hedduu isaanii akka hiikaa dhagahamaa jiru. Keessattuu barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa magaalaa Gadaba Asaasaa barattoota hiriira baasuudhaan gurmeessanii jechuudhaan akka hidhaman kan dubbatamu. Bifuma kanaan barsiisaa Guddataa Nageessoo, barsiisaa Shamsaddiin Ahmed, barsiisaa Ahmed Ibrahim, barsiisaa Isheetu Mul'ata, barsiisaa Alamuu Abarraa fi barsiisaa Huseenii warri jedhaman akka hidhamanii kadhagamanii lakkoofsi barattoota mana barumsa sadarkaa lammaffaa Gadaba Asaasaa hedduun isaaniillee Abiy Ahmed maaliif balaaleffatanii Biltsiginnaa balaaleffachuun down Abiy down Biltsiginnaa down nafxanyaa jechuudhaan hiriira baatan jechuudhaan mootummaan kunin barattoota Oromoo hedduu hidhuutu dhagahamee jira. Yeroo ammaan tana Oromiyaa keessatti Biltsiginnaan hiriira deeggarsaa qopheeffachaa jira. Hiriirri kun kan qopheeffate warra fulbaana 30 dubatti mootummaan hin jiru jedhee fi deebii kennuu fi akkaataa hiikaa himamaa jiru. Warri mootummaa Abiy hin deeggarre mootummaa Abiy balaaleffatu Jawaar Mohammad akkasumas warri siyaasaa Oromoo hunduu akka gadhiifamu gaafachuun hiriira wal fakkaataa goona mootummaan hayyama nuu haa kennu. Yoo mootummaan hayyama nuu hin kennine mootummaan kun seeraan waan hin jirree fi hiriira bahuu dandeenya dhaamsa jedhanii akka dhiyeessaa jiranii kan dhagahamaa jiru. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana awwaannisi miidhaa guddaa dhaqqabsaa jira. Awwaannisi kun keessattuu godina Walloo Kibbaa, godina Kamisee keessattuu midhaan dhaqqabe baay'ee mancaasaa jira. Naannoo Tigraayitii fi Affaariitii fi Harargee lamaanii fi naannoo Somaalii keessallee awwaannisi kun miidhaa guddaa dhaqqabsaa jira. Walloo keessattuu miidhaan inni dhaqqabse akka malee guddaa yoo ta'u naannoo Tigraay keessalleettu miidhaan awwaannisa kana akka guddaa ta'etti dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana miidhaan awwaannisaa hammaatee awwaannisi midhaan mancaasaa jirutti muummicha ministeera biyya sunii kaa'uuf hin jedhu Abiy Ahmed duula awwaannisaa falmuu yookaan amma awwaannisa to'achuu kana qindeessuu dhiise paarkii Inxooxxoo ka eebbise keessatti konkolaataa ijoollee xixiqqootiin taphachaa oole. Abiy Ahmed ijoollummaa isaa hin fixanne umrii 7 gaafa haadhi kan kee mootummaa taataa jettuun sunitti kaagad deebi'ee fakkaata jechuudhaan miidiyaa hawaasummaa gubbaattuu qeeqamaa oolee jira. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Meqalee har'a jechuun awwaannisa to'achuu irratti bobbaatee yoo ooltu muummee ministeera biyya sunii ofiin kan jedhu ka aangoo humnaan itti Abiy Ahmed akka ijoollee xixiqqoo gaarii ijoolleetiin paarkii keessattuu taphachaa oolee jira jedhamee qeeqamaa jira. Abiy Ahmed paarkii eebbifame kana keessatti fiigichaa fi wantoota adda addaa ka agarsiisu taatu haawwan garii kan naannoo Walloo keessatti awwaannisatu ofirra to'achuu fiigaa jirtuu fi Abiy Ahmed ka jechuun taphachuu fi fiigaa jiru wal birattu akeekanii garsanii jirani. Abiy Ahmed yeroo ammaan tanatti biyya kana bulchaa jedhee himatullee rakkoolee biyya sunii ka bu'uuraa tahe rakkoo walxaxaa ka dinagdee ka hawaasummaatii fi ka siyaasaa akka furu wallaalee waliin raatawaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Warri badhaadhina Abiy Ahmed badhaadhina fidu paarkii Inxooxxoo eebbisuudhaan agarsiisee jira jedhamee yoo dubbatamu warri biraa Abiy rakkoo Itoophiyaa ka furee badhaadhina fidu dhiisi rakkoolee biyya kana ka bu'uura hubachaa hin jiru jechuudhaan balaaleffachaa oolani. Miidiyaa hawaasummaa gubbaatti yeroo ammaan tana Abiy meeshaa qoosaa tahe namni jechuun qoosaa yookaan ammoo qishna itti godhaa oolan.
Odeeffannoo biraatiin ammoo naannoo Tigraahitii fi naannoo mootummaa federaalii jidduutti rakkoon dhalachaa jiru mariin akka hiikamuu qabdu ministeerii nagaa Itoophiyaa Aadde Mufriyaat Kamiil dubbattee jirti. Aadde Mufriyaat Kamiil naannoon Tigraahitii fi mootummaan federaalii rakkoo kana farsuun barbaachisanii rakkoo kan furuu fi malli jiru nagaa jechuudhaan dubbattee jirti. Kunin kanumaan adda jiru yaadii Aadde Mufriyaat dubbatte yaada qajeelaadha jechuudhaan ka dubbate hayyuun seeraa Dr. Awwal Qaasimaloo haala ammaan tan jiru kan naannoo Tigraayitii fi mootummaa federaalii jidduu jiru tasgabbeessuun gaarii akkuma ta'ee jiru. Mootummaan ammoo tasgabbii kanattuu fayyadame filannoo falmitoota keessa balleesse filannoo kijibaa godhuu fi ariifachuun yookaan muddamuun isaa hin barbaachisu jechuudhaan mootummaan yoo araara barbaade araara onnee irraa buusuu isaa agarsiisuu qaba. Taaktikiidhaa fi yookaan ammoo tarsiimoodhaa fi godhuu hin qabu jechuudhaan dubbatama jira. Mootummaan Abiy Ahmed warra nafxanyootaan ararfata, warra wayyaan irraan ararfata, warra Oromoo ammoo diinummaa fi jibbinsa hamaa waan qabuu fi mana hidhaatti guuree dararaa jiran jechuudhaan aktiivistoonni Oromoo dubbachaa jiru. Duula awwaannisaa Itoophiyaa to'achuu keessatti mootummaan Itoophiyaa milkaa'aa waan jiru meeshaan awwaannisaa ittiin ittisanii ka biyyoota ollaa irraa dhufaa jirame hagammatti dhufaa hin jiru. Xayyaarii Itoophiyaan qabdu lamni ka awwaannisaa to'achuu irratti bobbahee lachuu torbaanota lamaan darban kan keessatti caccabuu yaaltama. Tokkini godina Walloo Kibbaa aanaa warra Baabboo kaan ammoo Oromiyaatti godina Harargee Bahaa aanaa warra Jaarsotti capuuni kufanii caccabuu warra yaaltama jira. Yeroo ammaa kana awwaannisi Itoophiyaa keessattuu miidhaa guddaa dhaqqabsaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Akkuma durattu dubbanne feesbuukii gubbaatti yeroo awwaannisi kun miidhaa guddaa akkas dhaqqabsa kanatti Abiy Ahmed akka ijoollee paarkii keessa taphachaa jira ka jedhu qoosaan hedduu feesbuukii gubbaatti naannawaa jira. Keessattuu haalii Abiy Ahmed yeroo hardaan tana shaampaanyii jechuun facaasee miilaan fiigaa wanyaachaa paarkii qaallitti kana eebbisee haala bara 1974 uummatii Walloo beelaan gaafinni akka baala mukattuu harca'ee Haayile Sillaaseen keekii London irraa fichisiise magaalaa Finfinnee keessatti sagantaa adda addaa ka jechuun kabachiisaa ture sanii wal fakkaata jiran harda uummatii Walloo waan inni qabu facaafatu hundaayyuu awwaanni isaanii irraa barbadaa'ee Abiy Ahmed duula kana qindeessuu dhiisee paarkii keessa